majlisa rabiyaa abbaa afurtamaa mitira kudha sadi mana keenya keessatti yookiin mana obboleettii keessaa asirraa balee asirraa ashamarti kun warra isinirraa badee yeroo biraa qabeenya jedhatu isin jira hara naddaara yookiin ministirii godhee dhufee karaa deemee isin akkuma kan isin agarsiisu barbaadu makaddaa isaati. Makaddaa isaa namootiin hedduu makaddaa kooraan filatiina yeroo hedduu wanneen akkas jedhuu fi boondidii kana isinii wayyaa. Boondidii kana akka argitanii filattanii jaalattan abdiin qabaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Walumaa galatti irrallee yoo ijjallee waan takkan ta'u akkuma argitan kanatti qonnaadhaan fudhachuu dandeenya osoo nu jalaa gadi jedhee osoo saayiziin isaa nu jalaa gadi mirqatee deebii tiraasii isaa yookiin ammoo biyyoo afaan arabiitiin ijoolleen biyya arabaa jirtan fakkeenyaaf mucattiin kana jette bakkee isiin jirtu qaatar isinii galee afaan arabiitiin kun makaddaa jedhamu. Makaddaa jechuun kana kun ammoo biifama xiqqaa'aa jedhama. Garee asitti kun makaddaa jedhama. Inni kun ammoo subbuu tiraasii yookiin ammoo deebii tiraasii jedhamanii kanaaf isaaf haaluma sitti argitan kanaanii hundi jira tokko yeroo hedduu jira tokko agafatta ta'ee kan kaaree tokkoo fi asirratti hojii jechuu barbaadu mitiraan gurgurtamoo kaareen gurgurtanii warri jettan inuu mitiraan illee ni gurgurra kaareen illee ni gurgurra. Kana jechuun kaaree matana meeqaa akkuma isiniin jedhee kaareen illee mitiraan illee ni gurgurra. Maaliif yoo jettanii mitira kaaree jedhina kaaree mitira deebifna. Kunoo amma yoo natti mijetta kan kana sochaasuu hin danda'u inni kun boondidii tokkoffaa waan ta'eef an ofii xiyyaa sochaasuu hin danda'u mitira tokko yoo jechuun kunillee kan itti hirkatan mitira tokko kuniif kun walumarratti herreegama kana walirratti herreegamaa isiniin jedha. Kaaree ammoo yoolii nagaa fattan sirriitti namaan kaa'ee jechuun ijoollee hedduu ifa ta'uu fi dhufee namaa walii galuu dadhabne jettan kaaree jechuun kunoo isinii galee asittis yoo wal qixxaa'e saayiziin isaa kaaree jedhama. Fakkeenyaaf saramiika kana isinitti himu mee taa'eetumaan maaliif jennaani akka sirriitti isinii galu barbaada. Saramiikni kun roga afur qabaa jechuudha. Argitanii roga isaa kanaan inni kun kaareen safaramaa isiniin jedha. Saramiikni kun walakkaa mitiraati. Asirra akkasitti walakkaa mitiraati. Garuu majlisa isa taa'e malee lamaan isaa walitti as fudhanne mitira tokko jedhamaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kun mitira tokko yoo ta'e majlisa rabiyaa kaaree ammoo kaaree lama tokkoo fi lamaan wal keessa yeroo hedduu kan oolu inni jira tokko akkasii akkasuma immoo asirraa eegalee hanga asiitti inni kun baay'ee mitira lama jechuudha. Isinii galee kaareetti yoo deebifne ammoo kaaree afurraa jechuudha. Inni kun ammoo kan itti hirkatan inni kunis mitira lama kaareetti ammoo kaaree afurraa isinii jechuudha. Akkasitti kulaafuma kan barbaada. Siyaasni zaawiyaa isaatii asirraa zaawiyaan isaa yoo akkanan laalle yeroo hunda jechuudha. Rukniin kun zaawiyaan tokkotu hojjetama. Mana nama hundaa keessatti yoo guutuu tahe lamatu hojjetama. Yeroo tokko illee ni hojjetama jechuudha. Gabaabamatti kanan isin ibsuu barbaada. Kuni zaawiyaan roga sadiin roga jechuudha. Girgiddaa gamaa gamana mana keenyatti gala. Haa ta'u malee inni kun tokkoon dalagama yeroo kamiyyuu asii yoo laaltan xiqqoo isinii fakkaachuu danda'a. Garuu mitira tokkoon herreegama. Asirraa hanga asiitti mitira tokko kan jennu isinii galee asirraa rogni kun jechuudha. Rogni asii olii mitira roga kanarraa hanga asiitti mitira tokko isinii jira. Garanatti as fudhate jechuudha. Roga lammataa irraa garanatti as fudhata. Asirraa hanga asiitti roga lama dhaabbata. Hindeetta egaa kanaaf haalaan argitan kanaan gabaabumatti rukniin kuni mitirii lama garanatti tokko yeroo hedduu kan isin baruu barbaadu. Yeroo mana keessan jidduu ruknii lamaanii martara isiniin jedhe ruknii kanarraa rukniin kuni majlisni lama gamana haa dalagamu malee kan martaramu manni keessan ruknii kanarraa akkanuma dhufe viidiyoon sirriitti akka ifa isinii galu ta'uu fi isinii galu abdii qaba. Akkanuma dhufe hanga ruknii kanaatti
irra kan deebisa. Ruknii kanarraa kaameraadhaan sirrii kan isinii ta'u akkanumatti jalarraa qabee argisiisini hanga ruknii saniitti jechuudha. Haala kanaan jechuudha salphumatti ruknii sanirraa hanga ruknii kanaatitti yoo mana keessan maxxartan jidduun saantiin mana keessanii osoo jechuudha saantiin 20 illee jidduu kanatti kan qabate yookiin ammoo tuyyuu achirraa meetira tokko jennee jirra. Itti aansee kun meetira meeqa? Meetira 2 jechuudha. Isinii galee meetira 2 kaalee afurii meetira tokko kun meetira 2 meetira 3 asii naannoo kun meetira tokko jechuudha. Achi meetira 3 lakkoofnee dhufeera kana waliin meetira 4 jechuudha salphumatti. Haala amma isin argitan kana jidduma gabaabumatti jidduu mana keenyaa rukni yookiin zaawiyaa mana keenyaa lamaanii meetira 4 tahuu akkasumas immoo ijaarsi meetira 5 tahuu afurii saantii wayillee yoo ta'e girgiddamarra girgiddaan ta'uudhaan saayizii mana keenyaa adda baafannee yookiin ammoo akkamiin meetira argamsiisa kan jedhu itti salphumatti ifa goonee beekuu dandeenya. Gabaabumatti jechuudha majlisni abbaan afurtamaa hareen tokko yookiin ammoo tuyyuu hareen takka warra jettaniif abbaan afurtamaa hareen takka salphumatti meetirii tokko jechuudha. 16 yoo ta'e ni hirtan hareen tokko akka jiru 16 hiruu lamaa guutanii jechuudha gabaabumatti argattanii namoonni guutuu dalagsifatan teebilii qaba. Teebilii diizaayinii barbaadanii akkasuma immoo makaddaa fi tukaa isaallee qaba. Boondidii yoo boondidii jechuudha tokkoffaa lammaffaa nurraa darbee jettanii ajajachuu barbaadan akka ofii feetanii akka barbaadanitti ajajachuu dandeettanii abbaan teeknisa suuqii ammoo isinitti yoo barbaadu bineensota biraallee tajaajila kaameraa dhaabuu. Kan kalariin kunillee ni jira jechuudha. Inni kuni meetira 6 gabaabumatti gummaasha meetira 6 jechuun abbaan afurtamaa isa kanaa jechuudha. Inni illee kaawuu ni dandeessanii illee kaawuu ni dandeessanii kan asii kuni achiin kennu ta'uu danda'a. Wanni isin ibsuu barbaadu kalariilee jechuudha. Amatti keessa magaazinaallee seenee isin agarsiisa. Keessanii mul'ata galan. Kanaaf akkuma as keessa argitan as keessa mastaatii kana keessallee kan hojjetamee taa'udha kan kastamarootaati. Kanaaf warri meetira ajajachuu barbaadan abbaan teeknisa soddoma kuma 14 ammootu jechuudha. Bidii orijinaala yoo hin barbaanne kuma 9 illee jira kuma 11 illee jira filannoo keessa jechuudha. Adeemee nama barbaadanii jira salphumatti jechuudha. Namoonni majlisa rabiyaas ta'ee wantoota barbaadan borsaalee daa'imman akkasuma immoo meeshaa nyaata keessa kaa'anii dhibaatii daa'immanii waliin barbaadanii lakkoofsa